Fayyaa keeti. Akkamire? Jirra kunoo. Akkamire naannoo diisii kanatti akkamitti argamte har'a? Egaa akkuma carraan argame asitti akkuma carraa bakka kana dhufeen jira kanaaf wal agarra. Maaliif biyyaa dhuftarree nagumaami? Ani biyya kanan dhufee fi kanan biyyaa bahee fi maaliif qabsoon haalaan waggaa 3 kan dura finiinaa ture. Waggaa hedduu immoo waan biyya sana tureefanii amma immoo achi keessa jiraachuun baay'ee gaagaam baay'ee waan qabuuf sabbisi maatiin koos akkam biyya sanaa bahu na gargaaranii akkuma addana dhufee jechuudha. Maali gaagaama waggaa ittiin maali rakkoon isinirra ga'ee hin jiramoo? Waggaa 20 olii hidhamaa gadhiifamaa reebamaa rukutamaa waan turee fi achi keessaas baqadhee bahuu waan jibbee itti cichee turee fi booddee rakkinni kun baay'ee gara saaxilana baasuutti ga'ee ta'ee egaa booddee qabsoonis akka fidina baay'ee cimeennaan gaagaamatu sirra gaanaan jedhanii kanaaf biyya sana lakkise. Akkamiree asitti immoo dhuftanii ammam ture jechuudha erga dhuftanii asitti? Erga dhufee gara waggaa 2tti dhiyaata. Mata 2 jechuudha waggaa 2tti dhiyaata. Akkamiree maatiirraa ba'anii jiraachuun biyya baqaa kana keessatti rakkisaa miti akkamii? Maatii duwwaatuun ta'in biyya jaallatanii fi saba jaallatan keessa ba'anii jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Keessumaa immoo nama aartiitii fi baay'ee ulfaata. Akka biyya ofiitti uummata hojii wal quunnamuun hin jiru. Akka gaariitti agarsiiftee wal quunnamtee akka durii wal hojii jechuun hin jiru. Kanaaf haalaan ulfaataadha hojiin biyya ormaa. Urgaadha. Egaa amma isin waggaa dubbattan biyya keessatti illee qabsoo yeroo baay'ee gochaa turtaniiftu. Mee akkamitti ijoollummaarraa jalqabdanii qabsoo kana keessa galtanii? Mee ijoollummaarraa akkamii maaltu qabsoo kana keessa hin galche? Ani jalqabuma qabee yeroon dhaladhu haati koo guyyaa 3 caalaa na ciniinsifatte. Achumaan ni dhaladhee boo'ichuman boo'a. Hinuman boo'a boo'icha kanan boo'a. Boo'icha kana nan maadhaa nan dhaladhee erga dhaladhee nan boo'a. Maaliif seete beektaa akka nama of ilaaluutti waan nama keessa jirutti yeroon of ilaalu lafuma garbummaan jiru kan irratti maal dhaladhe jedhee waan hin boo'ee fakkaata. Abbaa koos yeroon dhaladhu maqaa naa baase maqaan kee Gidirsaadhaa naan jedhe haadha koo baay'ee waan rakkiseef Gidirsaadhaa maqaan isaa kanaan ta'uu torra jira jedhee na kaase. Namni tan isin beeku obbo Zarihuun akkamitti Gidirsaarraa gara obbo Zarihuutti jijjiirame? Gidirsaa yeroo ijoollummaa kootii maqaa dhalootaa koo jalqabaati mana barumsaa yeroo naqu dirqama haalli biyya kana keessa jiru biyya Itoophiyaa kana keessa jiru rakkisaa waan ta'eef maqaan kee utuu hin jaallatin kiristinnaa ka'uu turre jira. Kanaaf mana barumsaa yeroo naqu maqaa isaa jijjiiruu qabdu jedhanii abbaa kootti himanii kanaaf Zarihuun naan jedhan malee maqaan koo dhalootaa ni koo Gidirsaadha. Garuu maqaa Zarihuun kanallee namumatu mana barsumaatti fedhiidhaan sinitti kennamoo abbooma keessanitu Zarihuun jedhame? Abbooma koon nama moggaase Zarihuun jechuun sanyii haa ta'u jechuudha waan akkasiitti. Mee egaa mana barsumaa galtan maaltu ta'e achitti? Mana barumsaa keessatti yeroo baay'ee ijoollummaa kooti qabeenii na wallisa. Na jaallatu manni barumsaa keessatti yeroo wallisu torbanitti waan aadaa agarsiisan tokkotu jira yeroo sana keessa. Ijoollummaa kooti qabeen itti jira jechuudha. Ijoollummaa kooti qabeen waan adda addaa waan arguuf waan sirba waa'ee biyyaa waa'ee uummataa kan irratti mul'ata malee waa'een sirba jaalalaa sirbuun hedduun itti mul'atu ture. Kanaaf mana barumsaa keessatti egaa sirbuma jaalalaa kan waan lama qabuun sirbaa ture. Kanumaan egaa utuma jedhu sadarkaa olaanaatti darbee mana barumsaa keessatti sirbee baay'een beekamaa dhufe biyyattis baay'een beekamaa dhufe. Booddee qabsoo keessatti of argee jechuudha. Qabsoo kana immoo kan garaara na buuse abbaa koo ta'e. Abbaan koo waan baay'ee nama gorsaa waan baay'ee namatti hima haala keessa jirus hin beeka. Abbaa koo dhumarrallee jaruma warra biyya bushutu galaafate. Kanaaf achumarraa ka'ee xiiqii keessa seenee waa'ee biyyaa ijoollummaa kootti ittiin jalqabe. Abbaa keessan waggaa meeqatti dhabdan jechuudha? Nama waggaa 7 ta'e hin dhabeen. Ijoollummaatti jechuudha? Ijoollummaatti abbaa keessan qabsoo kanatti waggaa 7tti dhabdan jechuudha? Kan natti maa ture ijoollummaa koo qabee bakka hin du'een. Akkamitti ajjeesan jechuudha? Mana hidhaatti moo akkamii? Namichi nama abbaan koo kun nama beekamaa nama biratti beekamaa waan tureefi summii godhanii ajjeesan summiidhaan nama ajjeesuun jaallatu summiidhaan ajjeesan abbaa koo. Wow.
So amma ka mana barsumaa keessatti wallisuu jalqabdanii maaltu isinirra garee yeroo san amma qabsoo kan hoggaa isa wannoo gootan maali wanni isinirra ga'e hin jira yeroo sanitti? Wanti narraa ga'e waan jiru wanta uummatarra ga'uun ilaala. Wanta uummatarra ga'u ilaalaa waan guddadheef ijoollummaa kooti qabee wanta uummatarra ga'u ilaalaa waan hin guddadheef akkan itti cimuna godhe malee akkan itti laafu nan goone. Kun immoo haaluma uummata keessaa ka'eeti kan qabsoon tokko ka'uu danda'u malee lafaa ka'ee ka'uu hin danda'u. Achumaan itti cimee jechuudha. Amma ka qabsoo san keessa mana barsumaatti hoggaa aartistii kanaan onnoo gootanu maaltu ta'e mee maal akkam ta'aa ture? Maal faa jalqaba baastan hoggaa meeqatti? An sirba Oromiffaati jalqaba kanan baase. Sirbi kuni anumatu barreesse. Kan si ajaa'ibu anumatu barreesse ammarraatti baay'een barreessaanii kanarraa kan ka'eedha achuma barreesseen sagalee kootiin shaakaluu yeroo hin jalqabu gurbaan kun sagalee qabatanii na jaallatu na mana barumsaatti baay'ee na fedhu akkasumatti mana barumsaa keessa immoo maal kilabiin jira kibab kan jedhamu kibabiin maal muuziqaa kibabiin waa ispoortii waan adda addaa waan jiru achi keessatti paartiiveetii godhaan waan dhufee jechuudha kanumaan addana ga'e. Mana barsumaa eessatti barattan jechuudha amma isin eessatti dhalattanii eessatti barattan jechuudha? Ani kan inni dhaladhe Wallagga keessatti magaalaa Naqamteetti dhaladhe baha Oromiyaa baha lixa Oromiyaa kara bahaan dhaladhe jechuudha. Achumatti dhaladheeni achitti baay'ee hin baranne waggaa baay'ee iddoo adda addaatti hin baradhe warri keenya waan na jaallatanii fi warra akkoon qofaa maal fa'aa kuni bakka adda addaatti deemee baradhe waggaa tokko waggaa lama fa'aan baradha. Isa garuu jalqabachumatti hin baradhe jechuudha. Laqqamtee irraa barumsa hin fixxan immoo hin dhaabdan immoo maaltu ta'e ree? Haalli barumsaa Naqamtee keessa jiru Naqamtee keessatti yeroo dhiise ani haala rakkina qabsootu dhufee na dhiisisee jechuudha biyya sanaatti sirban sirbu hundumaa gara siyaasaatti jijjiiramee anis siyaasuma kanan sirbuu jaalladhaa jaalalaan qabeessuman sirbaa uummata kana biratti fedhatama guddaa waan argadheef waan sirbus uummata galaa waan tureef gidiraa tokko narratti uumuutti ka'anii jechuudha. Kanaaf jedheen biyya sana baqadhee baay'ee dheeraadha seenaan isaa kitaabataa gaggabaabsinee yoo jenne malee isa booddee gara Finfinneetti baqadhee. Biyyatti illee hidhamtaniirtu kan jedhamu hin dhaga'ama yeroo mana barsumaa fixin inni dhugaadha. Waggaa 12tti dhabeera. Waggaa 12 taataniiti mana hidhaa galtanii? Mana hidhaa galee maa inni jeequmsa mana barumsaa jira. Dhuguma immoo waan tokko nan godhaa. Qabamee hidhameeni warri seerri yeroo sanaan ayyamu warri dhaabaa sana bushii dhufanii kuni umuriin isaa waggaa 18 waan hin guunneef seeraan nu gaafachiisaa baasaa gadhiisaa jennaan baasanii na gadhiisanii jechuudha. Achumaan hin deebi'u achumaan hin fufanii waan sana. Amma hidhamtan jechuudha amma. Gaafa sanam. Jalqaba waggaa hidhamtan waggaa 12 taatanii amma hidhamtan. Guyyaa lama hidhames guyyaa lamatti waasii haasukoo fiddee baasiidhanii haadha kootti dhaamnaan fidanii na baasanii jechuudha.